nan deebisa kan intu fadhi bira darbu nan darba. It's okay. I'm normal alhamdulillah. Isini garu wanti sun feeriidha. Dhuguma arsoomaaf yaadda'uudha. Dhuguma arsoomaaf quuqqamuudha. Dhuguma harargoomaaf quuqqamuudha. Ilma namaatiin dogoggora isaa sana ammoo kallattii kamiin fiiksi gochuu qabna. Dogoggorri wal fakkaatan akkan uumamne maal gochuu qabna. Hayyoota warri jedhu kun obboleewwan keenya miidiyaarra jirru kuni karaa kamii wantoota akkasii sana fiiksi godhachaa deemuu dandeenya. Dhugumatti leebilii Kadir xiqqeessu jechuun Kadirii miti kan xiqqaachaa jiru. Artistoota Oromoo gameeyyii kaleessa saba kanaaf aarsaa gurguddaa kafalanii jechuudha. Fakkeenyummaa dhaloota kanaa ta'anii jedhan boruu abdiin isaanii maali? Oromoon guddaa dhabee jechuudha. Guddaan isaa akkasitti xiqqaadhaan taa'ee irratti taphatamaa, irratti qoosamaa, irratti baacamaa akkamitti adeemuu dandeenya? Guddisni keenya akkasii, ganamni keenya kaleessaa akkasii, Oromummaan inni isin jettan sun akkana. Namni tokko yoo dogoggoree jedhe dogoggoraan furmaniin argama. Dogoggorri karaa obsa qabuuf, karaa bilchinna qabuun, seera qabuun, dudhaa qabuun furama malee haala jechuudha sirraa baalagumaatiin jechuudha. Sadarkaa dhiirummaa yoo hanqisanii Kadiijaa jedhaa irratti qoosaa jechuudha beekte. Baalagummaa daangaa darbeen akkasiin deebiin kan deebi'u. Arsoomni iyyuu waan akkasii raawwadhu jedha. Gumaayyuu kallattii ittiin furtu qabdi arsiin. Nama ajjeeseyyuu akkaataa gumaarraa kafaltu qabdi. Ummata seera duudhaa waa hunda qabuudha. Ummatuma san tuffachuu fakkaata kun. Hayyoonni maaliif irraa ba'anii hin dubbanne? Hayyoonni irraa maaliif ba'anii beekaa hayyuu Harargee wajjiniin furmaana akka irratti argamu hin goone? Attamitti hayyuu dura gad baatee asirraa Kadiijaanii birqiisaanii Jamiilaan afaan banti. Hin fokkata kun jechuudha. Walaa gorfan walaa qaban obboleewwan. Galatoomaa Ahmad itti fufi. Hayyee sagaleen koo jira. Jira. Hayyee salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum salaam. Ani yaaduma gabaabaa tokko kennadha. Dhiifama naa gootu. Yaadni koo Kadir amantii Oromummaa kanarraan dubbadhaa jechuudha. Kadir amantii Oromummaa. Jalqabaa especially namni social media kanarraati waan gandaan kun especially gaafa ka'u dubbatu namoota nuti muslimadha, amantaan keenya islaamadha jedhee amantaa islaamummaa hordofudha. Irra caalaan keenya dhimma kanaan wal qabsiisee yeroo hedduu kan waan kana dubbatu jechuudha. Isa sanaan wal qabsiisee nuti dhuguma musliimootadha. Yoo musliimoota taane fakkeenyaaf Kadir martuu gaafanni kana dura waa'ee warra isin akkas godhudha jedhee waa'ee amantii kaasee wantoota garaagaraa dubbatee bakka garee shahaadaa garee maaliidhee arraboota gurguddaa fayyadamu. Ana akka dhuunfaa kootti nama kanaan hin arrabsiinaa dhiisaa kadoo akkasidha jedhee itti dubbadhe akka dhuunfaa kootti. Namoonni warri kaanillee ustaazonni illee nama kanarraa goraa dhiisaa jedhanii dhiisisaa turan. Especially illee yeroo sana sababni qoricha kana liqimsuufin waan kana godhaa jedhee deebii wayii laatee tokko qaba. Inni fakkeenyaaf gaafa kan amantii lafaasin hin kaasne namoonni amantaa islaamummaa dubbattan waa'ee amantaa islaamummaa hordoftan inni gaafa kan amantii lafaasin hin kaasne gaafa kan gandummaa maaf lafaasin kaasa? Isiniif gandummaati amantiidha moo gosummaati isiniif amantiidha? Wanti gaaffiinti ta'u amantiin gosummaa oli, gandummaa oli, gandaa oli, gosaa oli, sabaa olidha. Akka nu saba kanaan of waamnu kan nu godhe amantichadha. Saba kana sabarraa dhalanne kan akka nu jaallannu akka nu saba kana kabajnu kan nu godhe amantii kanadha. Kadirii waa'ee amantii keessattuu tokkoffaa daangaa dabarfataa jira jechuudha. Akkuma namummaattuu akka Kadiriin fakkaatu nama biraa fakkaata. Oromooma nama biratti kabajaa qabu wayyuu hin fakkaatu. Anuma saba gadaanaa kanayyuu hin fakkaatu Kadir yeroo ammaa jechuudha. Yeroon as deebu inni kan biraananii ani jimma sicha Facebook irra taa'ee TikTok irra taa'ee nama arrabsu hin taane inni hin beeku. Jimma isicha abbaa Jifaar fakkaatee as ba'uudha kan inni jimmatti lakkaa'u. Ani Arsiis isicha leenjisoo dhiigaa fakkaatee as ba'u yookaan isa nadhii gammadaa fakkaatee haala isaa fudhatee as adeemu sanan fudha malee warra
gandummaa jala deemu hin fudhadhu. Nadhiif gammadaa fakkeenyaaf Oromoon tokko lagaa waliin qoodu, kutaa waliin qoodu, amantii waliin qoodu jedha. Bara sana yaadadhu. Sagaleen suni hunda wattanii jirtanii namoonni ani viidiyoo sana daawwadheera. Jarri kuni gandummaan beekan. Jawaariin isaanii jechoota garaagaraa jedhu argeerani. Akka qotte jechuudha. Jawaariyyuu mitiitii jechoota dubartoonni Jawaar Oromoo ol miti waan isin beeku qabdan. Abiyyiin Oromoo ol miti. Oromoo mitiitii lubbuuni ummata ganda tokko ol miti. Jawaaris ta'e Abiyyiis ta'e dhugaa dubbachuuf. Jawaar booriin kuta, Abiyyiin booriin kuta, ummanni kun walitti hafa. Yeroo wal qeeqxan, yeroo wanni wal jettan, adaraa wal kusadhaa. Adu dogongoreera, yes, dhibbarraa dhibba dogongoreera. Yoo dandeessan miidiyaarraa qaba, waan gabaabaadha. Dandeessu taanaan qaba miidiyaarraa. Yookaan miidiyaarraa gadi kaa'a. Ganaa waan kanaa olii balleessa. Jaallattanii jibbitanii kana booda akka amma deemaa jiru kanatti Nabi Muhammadiin waa jechuu danda'a namni kun. Jaallattanii jibbitanii la jala sarareen sinitti hima. Nabi Muhammadiin arrabsuu danda'a namni kun kana booda. Sinii galaami namni tokko namni waan tufe arraabu tokko maal sinitti fakkaata? Fakkeenyaaf ani sirbu kana booda jedhee hin sirbe. Dhiifama gaafatee deebee ani waan amantiin tokko jedhee dhiifama gaafatee deebee ittuma deebe waan amantiillee tokkotti. Garuu speeshaalii wanti hin jedhu. Ela kadir hin dogongorre jettanii kadir irra goruu dhiisaati. Namoonni gandanni dhalatetti dhalattan akka kadir dogongore beekaa kadiriin bifattiin miidiyaa kanarraa fageessitan qofa barbaada. Bifattiin inni miidiyaa kanarraa fagaatu qofa. Kadir gaafa waa balleesse Oromoo bakka hin bu'u. Gaafa waa faale Oromoo bakka hin bu'u. Namni Oromoo bakka bu'u jaarraadha. Namni Oromoo bakka bu'u Abbaa Jifaari. Namni Oromoo bakka bu'u Baaroo Tumsaa. Namni Oromoo bakka bu'u Elemoo Qilxuu. Isaan sana malee warra namni jiruun faarfamuu jedhe Haacaaluun. Isa jedhe miti maaliif waa tolchuu danda'a waa balleessuu danda'a. Isaan kun waan gaarii hojjetanii sokkan waan ta'eef waan gaariidha kan isaan lafaa qabanii nuti isaan sanaa waamamna malee isaan warra sirra jiran kanaan hin waamamnu. Abiyyiin inni nunarra jaallannu kuni waan guddaa tokko balleesse sokkuu danda'a. Jawaarin inni nun amma jaallannu kuni waan guddaa tokko balleesse sokkuu danda'a. Dhuma isaadha riizaaltii isaa dhumaa sanadha kan ilaalamu jechuudha. Islaamummaa keessattuu kan ilaalamu dubbiin kaatimaadha. Asumaanuu Rabbi kaatimaa keenyaa bareechu. Ishuma kanan sin jedhanii kanaachi waan hin jedhuun qabu garuu dubbii gandummaa kana gabaabsadha. Waggaa meeqa duukaa dhamaataniittu duukaa laffaataniittu maa kunoo gandummaa kanaaf jettanii barbaree walitti toltaniittu muka walitti auzubil. Maadha riizaaltiin isin argattan annani bunaan maadha riizaaltiin waan kun jechuun ummata fuulduratti dhiisee dudubatti deemu taane bara dudubatti ummata deemu ummata fuulduratti se'ee dudubatti fiigu akkas ta'aa jirra. Jechuun jaarraa 21ffaa keessa jirra moo jenna. Oromoon tokko jedhamni isa Oromoon tokko miti. Kunoo kanarra keenya mini danne kanaas riizaaltii isaa agartan miti. Dudubarraa deeba. Ammas immoo unuma warra gandummaan jaallannu jedhu kanatti gandummaa leellisa dhugaa dubbachuuf maammee. Unuma warra gandummaan barbaannu jedhu kanatti leellisa. Gaafa jimma keessa nam tokko dogongoruu qabu namni jalqaba irratti duulu maammee ta'uu qaba. Ganda namaa gaafa arrabsu. Amma kana hin goonetti nuti uummata xiqqaataadha. Akka eenyudha inni maqaan isaa gaafa biyya Habashaa jedhamtu sana dhufu Jaafar nuti uummata xiqqaatee turree uummata ilmoon dubartii dhalannaan fayyaa ishee qonnee awwaalaa turree uummata inni xiqqaan keenya isa guddaatti roorrisu uummata du'aa nyaatu turree ituu hin gorra'amiin nyaatu turree uummata dhakaa fi muka waaqessu turree uummata xaaguuta waaqolee 360 meeqa waaqessu turree Nabi Muhammadiin ergee Rabbiin waan kana hunda keessaa nu baasee nuti amma
ummata nuti immoo akkam taane ituu warri nu dura darbani Oromoon tokko jedhanii kutaa waliin qoodu jedhanii gandaa waliin qoodu jedhanii nuti tokko miti jennee duula walirratti banaa jirra. Isa kanarraa yoo dhaabbatame malee isinii waa'ee wanneettumi waa'ee Oromummaa jettu miti akkamma deemu kanatti akkamma dhimmi dubbiin gandummaa nu dhaadhessee hatta amantanii amanuu baattanii warri gurguddaallee itti makamaniiru gandummaa kana. Warri gurguddaa warri aliifin qabu baaga jallaa tokko qabaa. Bu'uurumti gandummaatu guddaa bira. Aywa baaga jallaa tokko qabaa. Kallattii barbaachisaadha. Dhibeen bakka kaanyi nama qabatte kaanyi fitatte Oromoon wallahi. Wallahi isaan warra baaga jallaa tokko qabaa. Agarraa lama qaba warri edhu isaan sunillee kana keessa dhaqanii galaniiru. Nuti isaan kana keessa galanennee nuti achi keessa galu hin qabnu. Waan kana keessa ituu hin bahin nuti ummata xiqqaate sana taana ummata xiqqaatee ummata duduubatti deebe sababiimti Oromoon hin bilisoomneefu tokkoffaan gandummaa kanadha. Gandummaa Nabi Muhammadii ol jaallatti ta'an jedhanii jarittiin keessumaa speeshaalii nuti warri musliimoon dhugaa dubbachuuf mee akkuma muslima Oromootti nu malee kan nama salphisaa jiru jira moo? Mee gandummaa jedhee 100% meeqa maali? Speeshaalii fakkeenyaaf naannoo nan dhaladhe keessatti amantiin baay'inaan hordofamu amantii Islaamaa miti. Maaliif sooshaal miidiyaa kanarraa gandummaan hordofanii jarri? Maaliif leellifamu? Lafatti qabaachuu danda'u? Maaliif garuu sooshaal miidiyaa kanarraa hordofan baay'inaan? Yoo lakkoota namni 20 jira sooshaal miidiyaa kanarra. Nutoo warri musliimaa maaf akkas ta'an? Islaamummaa nuu kana jibbaa namni gosummaa fi yeroo namni du'u yamaarriyyee koo jedhee namarratti bo'u. Namni kun lamaan kufriin qalbii isaa keessaan baanee jedha Rasuulli salawaatu rabbii wasalaamu alayhi. Namni gosaan wal qoodu yookaan gosa namaa xiqqeessu yookaan illee ittiin of dhaadhessee daangaa of dabarsuu jedhan. Mee akkuma amantiitti ofaa ilaalu isa amanne kanaaf amanamnuunis hin jedha. Haasaan koon dheerate dhiifama naa godhaa soorii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد قالتومي أنا مهم أمة هرجتني واجد بربادة. أواسا كينيا أواسا رجي أمة كالي كبجما سنجي قطوتا سنجي جرب بعدا وانتني سنين جتشو بربادو مجانكون ilma Oromoo guutuullee taatu dugdaaf ollaan ol kaan jetti Oromooni. Harargee yeroo baay'ee harargee jedhata kan yeroo baay'ee yeroo waa fakkeenyummaa wayii kaafachuuf jedhu yeroo gootota dhiirotas faarsu yeroo shamarranis faarsu baay'inaan jechuudha beektee warra Afran qallooti warra akkasiiti jedha jechuudha. Yeroo inni gaarummaa harargee dubbatu keenya jedhaa ittiin boonaa yeroo inni immoo jechuudha dogoggoru cal'isanii ilaaluun gaarii miti. Maaliifii hanga uummanni wal keessa jirutti dogoggorri kun obboleessa keenya mucaan kun jechuudha dhukkubsatee jira. Yeroo dhukkubsatu keessatti gargaarsa qofaa fi miti yeroo qabachuu qabantu jira. Maraataa ofii abbuma qabata jechuudha sinii galee yeroon kana jedhu Oromoo kaan ilaallatu Oromoon kaan callisee ilaaluu qaba miti. Mucaan kun maraatuyyuu maqaa Oromootiin maraate maqaa Oromootiin dararame maqaa Oromootiin rakkate maqaa Oromootiin reebame tumame jireenya isaa guutuu jechuudha ittiin burjaaja'e jechuudha. Hunda keenyarraa haqa qaba jechuudha. Akka Oromummaattis akka namummaattis akka rabbummaatti illee jechuudha sinii galee garuu yoo danda'amee wanti kamuu jechuudha beektee namni kun dubbachuurraa gadi hin taa'u ta'e maaliif qaamni isa biratti jechuudha beektee akka boodigaardii itti ramadamee ayyee Ustaaz Ahmad namni biraa itti ramadamee bilbiluma inni ittiin onlaayinii seenee waa dubbatu waa barreessu kana harkaa koontirool gochuun dadhabame sinii galaa jira miti maaliif bilbilumti kun harkaa fuudhamee nageenyummaan isaa kun hanga mirkanaa'ee kadiirii kaleessa beeknu sanatti hanga nuuf deebi'utti kan siyaasaa 24 hours sookee dubbatu akka barbaade nama siyaasaati kaleessa iyyuu sirba keessatti aartii keessatti iyyuu nama siyaasa fayyadamaa ture waan ta'eedhaaf jechuudha. Siyaasni siyaasa. Geetaachoo Raddaa kaleessa Abiyyiin arraba fofokkataan arrabsaa ture jedhe. Abiyyiin kaleessa Geetaachoo Raddaa akkasitti arrabsaa ture. Hadda wajjin hin teessoo taa'anii wajjin nyaataa wajjin dhugaa siyaasa wajjin uffataa jiru. Hin jijjiirama siyaasni. Isa dhawal arrabsitu walitti firataa, isa dhawal faarsitu walitti bordiina ta'a. Siyaasni siyaasa rakkoo hin qabu. Garuu namni kun jechuudha daangaa darbee kallattii namoota jechuudha naannoodhaan kutaadhaan waan Oromoo kana keessatti summii facaasaa deemu jechuudha. Oromoo isa kaan jidduutti jaalalaaf kabajaa fi tokkummaa jirtu kana keessatti summii facaasuu danda'u kana akka inni hin gaggeessinee fi akka bilbilli kun harkaa fuudhame namni kun to'atamu maaliif godhamuun dadhabame maaliif callisamee ilaalamuun barbaadame welqama waashi
hanga danda'amu waan kanarratti uummanni keenya xiyyeeffannoo nuuf haa godhu keessattuu uummanni Harargee maaliif Kadir jechuudha dogoggorri isaa xiqqoon akka dogoggora namoota kootii tokkotti ilaalamu isinii garaa jira Aljaziiraan dogoggoreenii fi Kadirtu dogoggoreen waladda dogoggorri inni kan kootii kan Kadirii osoo ta'ellee kan koo sun hangas mara vaayiraaliin ta'u dogoggorri koo anumaan madaadama badiin kiyya jechuudha dogoggorri xiqqoon dogoggoru jechuudha namni akka Kadir gaafa dogoggoru namoota wallaaltota baay'ee miliyoonotaan jala jiran dogoggorsuu danda'a waan ta'eef eegamuu qaba namni kun aykanii keenya hawaasni dhaloonni nama ittiin proud ta'uudha har'a deebi'ee bakka qaanyitii fi taphatabee ijoollee yookaan ashaangulii ta'e macaawachaa ta'uu hin qabu isa jala namoota isa jaallatan kabajan onnee miliyoonotaa keessa nama jiru namni kun even namootumti sarrabsaa jiran kun miira keessa galanii aaraniiti malee wallahi gararra onnee irra jechuudha nama kana arrabsuu hin danda'an keessi isaaniin hayyamuuf dhuguma Oromoo qulqulluudha yoo ta'e jechuudha because kaleessa nama ittiin sirba isaatiin gammadaa sirba isaatiin boona Oromummaa isaa leellisaa wantoota hedduu keessa dabarsee jedhee miimoorii qaba jechuudha yaadannoo qaba waan ta'eef garaa guutumaa guutuutti of keessaa kutee isa baasee ka'ee hanga isa xiqqeessisu yookaan isa arrabsiisu wa'ii hin kennuuf waan jechuu barbaadeeti isii kana obboleewwan keenya ijoolleen afran qalloo itti nuuf xiyyeeffadha namoota hayyoota Oromoo keessaan beektan of godha waan kana xiyyeeffannoo godhanii akka falatti kaanuuf jechuu barbaadeeti injiinar amma dhuftee yaa amma dhagama inni dhagayameeyyen okay galatoomaa isiniin jedha yaada gaarii kaaste durirraallee si beeka baay'ee galatoomii nama guddaadha hedduu si kabajalli asumaan itti dabaluun ammoo waa'ee Kadirii kana jala deddeemnetu ilaalla jechoota hamaa isaan jedhamullee nun gammachiisu jechoonni gaarii isaan jedhamullee gaarii mata'ee amma maal laala namni yeroo baay'ee waan Kadir dubbatu san rakkoo Kadirii akkuma jiru ta'e warra Kadiriin jala komentii kennu ilaalla yeroo baay'ee amma atiin dubbataa ta'e waa ati dubbattu kana si jala seenee ka ati dubbattu osoo hin taane komentii kan kee ilaala baay'inaan maaliif yaadni uummataa maal jedha waan namni tokko dubbarsuun fudhatama qabamu fudhataman qabu waan jedhu laalla isa san jechuudha irra guddaa fookaas achirra godhaa yeroo baay'ee annaa maaliif kana jedhee Kadir dhugama dibameera rakkoo qaba dhugaadhaas waan haalamuu miti Kadir Juwaarii yoo qeeqe nama tokko qeeqee nun galchu sun dhimma poolitikaati abbaa fedhe qeequu danda'a abbaa fedhe dhiisuu danda'a garuu Kadir bakka kamitti xiqqoo qeequun isaa xiqqoo nu jibbisiisee bakka kutaa tokko tuqee kutaa akkana jedhee kutaa Arsii jedhee qeequu santu sirrii miti bakka sana ammoo fayyaan ta'ee ta'a akkas ta'a jedhee yaadu namni kun nama tokkummaa Oromoo lallabaa ture dhugaa dubbachuuf akkana fakkaate kun yaada kee dubban haa ta'u malee warri isa bira jiru warri komentii godhu namoota gurguddaa jira namoota amma beeknu jira amma Ameerikaa jiraadhaaniin nama asii beeku jira ka hiriyaa kiyya ture ka waliin jiraadhu jira namoota ummanni dhaga'utu jira warroonnummaa ummanni dhagaan sun jala deemanii komentii isaa yaada sirrii jedhee dhugaa jedhee jira wantoonni sunniin osoo hafee gaariidha akka kiyyatti yaada kiyya yaada dhuunfaati kun kanaan ala ammoo Kadiri osoo dandame bilbilli irraa fudhame gaariidha itti dabaluun ammoo warroonni yaada Kadir yeroo kutaa tokko arrabsu sirrii jedhe jettanii jala deemtanii arrabsitan dhaabbadhaa of laala kana jechuu barbaada itti dabaluun rabbi Kadirin haa fayyisu ammallee nutti haa dabalu rabbi fayyaa isa dhugaatitti isaa deebisu namni kun akka rakkateeru ammoo achi ilaalee argaa dhugaan dubbadhu dharan dubbadhu rabbi dhugaa nu haa dubbisu garuu muyee ati eega waan kana godhaa jiraatte waan tokko sidhaa maddee asirraa buufedha warroota nagaa qaban ka isa jala deemanii yaadni ati jette sirriidha jedhan sanniin isaan saniif gorsa akka yaadaatittillee waan jettu akka jettu dhaamsa sidhaamadha yeroo biraallee ammallee kan Kadiri ammoo rabbi fayyaa isaa kennu ijoolleen kutaa biraallee Kadiriin arrabsinaa jecha tokkolleen jedhinaanii waaqa kadhadhaa fi rabbi isaa fayyisu rabbi nutti haa dabalu nama tokkummaa durii kaanit deebee tokkummaa lallabu haa ta'u anammoo namni tokko Juwaariin qeeqee dhiisee sun dhimma kiyyaa miti nama dhuunfaati waan kutaa namaa kutaa san kutaa kana jedhutu Oromoo bakka lamatti Oromoo kana waan tokko godhaa fi shakkii keessa seene malee dhugaa dubbachuuf nama tokko dhuunfa arrabse wanti inni arrabse baay'ee na dhukkubsu jechuu barbaadeeti kanaafuu mu'ee galatoomii baay'ee ulfaadha warri as keessa jirtanillee tokkummaa lallabaa jechoota hamaa as keessa hin dubbatina fayyaa isaatiif rabbi kadhadhaa isiniin jedha galatooma ulfaadha kanaa waliin dubbadhu
ulfaadhu galatoomii injinar Gammachiis kanuma kan jechamaa jiru namni kamuu jechuudha nama dhuunfaa qeequu mormuu yookaan deeggaruu mirga guutuu qaba mirga uumamaati already nuti kun jechuudha beektee ummatni Oromoo gabroome kan jennu democracy jechaa kan qabsaahamaa jiru jechuudha miidiyaa irrattis ta'u jechuudha isinii galee physically haa ta'u mentally ummanni keenya yeroo waa tokko irratti hojjetu yookaan revolutionii tokko irratti yeroo participate ta'u democracyidhaaf namni kamiyyuu jechuudha. Egaan ofii keenyaafuu democracy practice gochuun dandeenyu yoo ta'e jedhe qaama nama biraa jaj gochuu hamilee argachuu hin qabnu yookaan mirgallee argannu jechuudha. Mirgaaf dirqama waan jedhamutu jira jechuudha. Isiniif galee ilmi namaa kamtu jechuudha. Maaliif Kadir Jawaariinis ta'e mootummaa biyya bulchu ta'e akkuma fedhiyyuu mirga qeequu qaba. Qeeqni isaa sun dhugaadhaa kijibaa yookaan sirriidha dogoggoraanii sun yeroonii fi namoonni isa jala taa'anii ilaalanu taajjabanu waan murteessuu danda'anudha. Garuu wanti hubachuu qabu namni kamuu jechuudha. Nama dhuunfaa tokkorra darbee ganda nama kamiitu tuquu hin qabu. Because ganda nama kanaa dhiisaati aniin kun fakkeenya Muhammad bin Aljazeera dogoggora yoo hin qabaadde dhaloonni kiyya jimma waan ta'eef waa'ee jimma yoo osoo hin ta'ini abbaan kiyya ana bakka bu'uu hin danda'u. Abbumtiin dhalchi jechuudha. DNA isaa kan na keessa jiru jechuudha. Haati kiyya na bakka bu'uu hin dandeessu. Already gaariis dalagu bada responsibility fudhadhee nama ofii kootiif of manage gochuu danda'uudha. I'm not teenager yookaan ammoo underage miti nama umrii xiqqaatii miti jechuudha. Nama umrii of ajajuu hin dandeenye kan gargaarsa namoota kaanii barbaadu miti waan ta'eef jechuudha. Isinii galee so hanga danda'amuun Kadir waan harargee ta'ee fi dogoggora Kadir martuu dogoggoru harargeen sababa fudhatuuf hin qabu. Dogoggora Jawaar Mohammad fudhatuu fi Arsii waan bakka bu'uuf hin qabu. Dogoggora Abiy Ahmed inni biyya bulchuu fudhatu yookaan ammoo balleessu yookaan raawwatu jimmi waan bakka bu'ummaa fudhatuuf hin qabu. Isinii galee gaarii hojjetu bada namni sun of danda'ee raawwata. Gaariin hojjete irratti namni naannoo isaa biraa ta'uu danda'a. Dogoggora inni hojjetu yakka inni hojjetu garuu abbuma san qofatu responsibility fudhachuu qabaa jechuudha. Isii kana yaada keessa galfadhaa isin jechuudha. Yaada itti sii dabalate xiqquma ishee dhiifa afaan keessa sii qabuu fedha. Kan waan dabalate yeroo baay'ee miidiyaa kanarra maal argina? Namni tokko yoo wal lola iddoo tokkotti maal godha gara kutaa isaa galcha. Amin gara kutaa Arsii wayii yookaan gara kutaa wayii galcha. Yookaan kutaa walla kutama fedhe haa ta'u kutaa Oromootitti. Namni dhuunfaa lamaan tokko yoo wal lole dhimmi gara kutaa eenyuunillee bakka hin bu'an. Nama tokko yoo wal lole dhimma dhuunfaa kootiiti malee kutaa kiyya bakka hin bu'u. Yeroo kamiyyuu waan kana beekuu qaban. Yeroo baay'ee maaltu ta'ama ijoollee yoo wal lolan bakka bakkatti maal godhanii fuudhanii gara kutaa isaaniitti galchan. Fuudhanii maal godhan kutaa kanaaf kutaa san jedhanii wal dhaban. Namoonni gidduu kana maal ta'an jaarsummaa Arsii fi Harargee wal lole Arsii waan akkasiitiin wal lole jedhanii jaarsummaa ta'antu jira. Waan kana jechuun miidiyaa kanarra argee waan akkasii. Wantoonni akkasii hin barbaachisu. Namni lamaan wal lolaan dhuunfaa wal loluu danda'a. Obboleessaaf obboleessi wal loluu danda'a. Obboleessaaf obboleettii wal loluu dandeetti. Jaarsaaf jaartii wal loluu dandeetti. Dhimma isaan fuunee miidiyaa irratti akka hafarsinee waan jedhu dhaamsa biraallee dabalataanii dhaamuu fedha. Muye thank you galatoom. Ulfaadhu. Nama biraatii carraa kenni. Ayyee ulfaadhu injinar Gammachuu. Okay hayyuu Arsiitti. Peter Simiti ati carraa baay'ee argatteetta. Lama deebiifamee ay dhuftee asii ol Zaaraa jirti hayyuu Arsiini Zaaraan dursaa baay'isa wayii. Hayyuu. Hayyee ana dursa. Zaaraa ati qoy. Ati taa'ee rakkoo qabda yeroo firii qabda taaptaap koppiliingi godhi ijoollee isinii taaptaap koppiliingi godha. Hayyuu Arsiitti fufi. Jirta hayyuu. Ayyee. Amma Peter gabaabsiiti Zaaraadhaaf carraa dabarse. Ayyee ani uummata qishuu jedhee bu'aanillee galatoomitii hedduu ulfaadhu Prograama bareedaadha. Asirratti kan amma reefu gurba inni jedhee bu'e suni yaada bareedaadha. Hedduu waa walii galuuni maaltu jira beektaa? Networking kiyya ittiin kina qabina fakkaata. Dhagaa jirra. Yaa asirratti kan jechuu barbaade jedhee tokkoffaa namni kamiyyuu sabaa gadi maal jechuu barbaade? Jawaar gaafa Jawaari Arsii gadi yoo Arsiin jiraatte Jawaar jiraata. Jaarraan Harargeedhaa gadi yoo Harargeen jiraatte Jaarraan jiraata. Akkasuma abbaan Jifaarii Jimmaa gadi yoo Jimma jiraatte abbaan Jifaar jiraata. Kana beekuu barbaachisa. Namni tokko mataan isaa addatti sabaa miti gosaallee miti nama tokko nama sabaaf dalagu. Dhumatti Kadir Oromoo guutuudhaa saba guutuudhaa wanni jedhu hin dalagu ana biratti. Jawaar Oromoodhaa wanni jedhu namni tokko sabaa miti matama isaati. Arsii yoo jiraatte Jawaar jiraata kana jechuun Jawaar Arsii gadi. Gaafa Jawaar ol ka'ee Jimmaa arrabsee jedhe Jawaar homaayyuu miti because Jimmaa gadiin nama dhuunfaa tokko. Kan amma jechuu barbaadee jedhe Kadir Oromoodhaa Kadir saba guutuudhaa wanni jedhu kuni dogoggora. Jawaar Arsii gadi.
Harargeedhaa gadi. Jarri yoo jiraatan Kadir jiraate. Amma pointiin ana asirratti kaasuu barbaade tokkummaa waa'ee fayyummaa isaatiin wal qabatee namni biyya faranjii jiruun beekaatii nama tokko kamataan isaa dhukkubu tokko ka'uuf jiraatee danda'u jiraachuu hin dandeenye tokko mana yaalaatii baasuun hin jiru yookiin sooshaal sarvisiitu kennamee fi yaalli godhamaa fi sa'a 24 guutuu tiriitimanti kennamaaf. Kadirii fayyaa qabaa reentii kafaluu hin danda'atii nyaata bitatee kuu godhuu hin danda'atii deemee galuu hin danda'a jedhanii mana yaalaatii baasan. Dhugaa jiru beekuu barbaadaniimi. Gadi bayeetiin deebuu hin danda'a nyaata bitee fudhachuu hin danda'atii uf danda'ee jiraachuu hin danda'a jedhanii mana yaalaatii baasaniitiin uf danda'ee jiraataa jira. Waan fayyummaa isaa reefu eenyu Saifuun kaasee ture ogeessa yaalaatii illee jedhee jira. Pointiin jiru kana. Dogoggoree jira Kadir. Yes, dogoggoree jira. Okay, dogoggoraa jennuuti. Kadir erga kana godhee jedhee namoonni sooshaal miidiyaa kanarratti viidiyoo isaa fuudhuudhaaniin arraba Jawaarin dhukka irraa kaasu. Jawaan nama tokko maayyuu miti Jawaan nothing. Ani illee gaafa natti kaatee jedhe dhukka irraa kaasa Jawaar. Nama siyaasaati tokkoffaa nama dura dhaabateen arrabsamaa maal jedhamaa hin xiqqeeffamaatii suni ajandaa isaatii miti. Akka gosatti warroonni kana deeggaranillee poolitikaaf illee itti fayyadamuu hin danda'an gaafa Jawaarin inni akkas godhu. Gaafa inni gadi baasee ammoo Arsii akka sabatti arrabsee jedhee gaafa Arsiin arrabsamtee jettee Harargee bakka bu'ee arrabsee osoo hin taane uf bakka bu'ee arrabseetii warri Harargeedhaa wanni kun sirrii miti asitti dhaabbadhu jechuun eegama. Namni tokko Arsii keessaa gaafa gadi bu'eetiin Harargee arrabsee jedhee namichaan suni Harargee osoo hin arrabsin Arsiillee arrabsiise. Kanaafuu namni Arsii qabachuu qaba hidhachuu qaba namichaa sana. Akkasuma Kadiritti namni amma aanu warri Harargeedhaa Arsii osoo hin taane Kadiri Harargeellee arrabsiisaa jira. Kanaafuu Jawaarin arrabsuun poolitikaadha okay. Jawaar nama uummata dura jiru okay rakkoon qabu. Kanaaf erga saba arrabsitee jette uummata guutuu gadi baatee Kadir asitti dhaabbadhu jedhee Harargeen qabuu qaba. Yaada kana babal'isanii yookiin itti fayyadamuu osoo hin taane achumatti qabuu qaba. Gaafa inni Arsii arrabse Harargeen hin arrabsamti. Namni tokko Arsii bakka bu'ee Jimmaa yoo arrabse Jimmaan deebi'ee ammoo Arsii arrabsa. Kanaaf wanni sun achi dhaabbachuu qaba. Isa kan jechuu barbaadee jedhe. Kanaaf kan biraa wanti amma ta'uu qabu akka amma jettanitti namoonni hedduu yaada babbareedaa kaasanii jiraniiti. Sanirratti baay'ee walii galla. Kan fayyummaa isaallee erga san dubbadhee jedhe waa'ee amma inni irra jiru irratti yoo kan dubbannu taate akka amma jenne kana namni akka jaarsattis ta'e wantoonni waan biraa keessaanillee si barreessuullee sitti illee himuu danda'a viidiyoolee maalillee argitama amma waan asirratti hin dubbanne hedduu jiraate. Jecha namoonni isatti dhiyaatan kan Kadiriin jaalatanii Kadirii kun anarraayyuu qabeeti situeeshinii jirullee fakkeenyaaf sitti immoo akka jaarsatti illee waan ta'uu qabu Kadirii abbaa fedha arrabsuu ni danda'a dhiisuu ni danda'a garuu sabaan arrabsinii. Akka gandatti nama arrabsinii jedhee warri arra isa jaalatu kun Kadirii yoo qabee jedhee wanni kun waan bareedaadha jedhee yaada. Kakasanirraa hafee jedhu wanni namni godhumaan Kadiriin Jawaarin arrabsee fi miti Jawaarin abbaan fedhe dhukka irraa kaasaa jiraatii Arsii ta'ee fi dhiisee yaraasuu guddaa. Poolitikaa walii gadi nama oofuu sa'a 24 inni nu abbaa